Oromoo ajjeesuu barbaadu. Oromoo hamilee isaa kutanii waa'ee gaafiin kee waggaa 40 sun duubatti hafaa ture. Oromoo jechuun kun hin barbaachisu. Itoophiyaatu caala. Jedhanii uummata keenya miira keessatti ajjeesuudhaaf fedhii qaban turan. Yes, miira keessaa kakaasaa jirra hin kakaafna ammas. Sabboonummaan Oromoo gaaza qabsoo Oromooti. Biyya kana keessatti Oromoon diinagdee harkaan qabu. Built-in advantage hin qabu. Sabboonummaan Oromoo wabii Oromoo qofa osoo hin ta'in wabii Itoophiyaatis. Jaatamoota irraa kaasee hanga har'aatti jijjiirama biyya kanatti dhufe paatriyootizimii Oromootitu fide. Maaltu isaan aarsa tokko amma kan dubbatan waa'ee gootota kaleessaa maa dubbatan. Gootota dhiifnee gantoota afaarsinuu barbaadan isaan. No. Yes. Sabboonummaa Oromoo hin cimsina, hin danfifna, hin ibsina. Maaliif sabboonummaan Oromoo gaaza uummata keenyati. Wayyaanee jalaa kan bahan beeke sabboonummaa Oromootiin. Isaan maal jechaa turan sabboonummaa Oromootiin dhiphummaa jechaa turan dur. Amma immoo maal jedhanii waalta raggat jedhanii. Waanuma isaan dhiphummaa jedhanii mana hidhaa qaalleettiitti ittiin nama ittiin dararsaa turan santu gaaza ta'ee uummata keenya finiinsee qeerroo keenya finiinsee wayyaanee taankii baankiin isii hanga funyaanii jiru gadi cabsee aangoo irratti isaan baase. Ammas taanaan wabiin uummata keenya sabboonummaa isaati. Sabboonummaa saba keenya hin cimsina seenaa uummata keenyaa kan isaan dhoksuudhaaf deeman hin himna, hin calaqqisiifna. Daba uummata keenya irratti kaleessaa fi har'a hojjetamu gadi baafnee agarsiifna. Tokkummaa uummata keenya isaan maal barbaadu har'a? Oromoo diiguu barbaadu, godinatti adda diiguu barbaadu. Oromoon waan walitti qabu jedhanii xiqqeessuu barbaadu. No. Tokkummaan Oromummaa wanti isaan aarsu maali? Dheeraa dhaqne akka Taaddasaa Faan akka Hajiroo Baleen fa'aa godhanitti Kiristaana Islaama waliin teenyee qallee riinaakt gochuun uummanni keenya deebi'ee maaliif tokkummaan Oromoo amma isaanii diiguu barbaadan kun sabboonummaan har'a isaan ittiin qoosuu barbaadan kun Oromoo tuffatamuu keessaa, gatamuu keessaa, dhiitamuu keessaa, irraanfatamuu keessaa baase beeki. Lafatti hin dhufne Taaddasaan Faan osoo dhugaa osoo nama waa beekan ta'anii jarri kuni Taaddasaan Faan jeneraalummaa ofirraa lafa kaanitti dheeraa dhaqanii yeroo Islaama Kiristaana isaanii qalan seenaa qofa miti kan hojjetan tokkummaa Oromoo dhiiga isaanii walitti hidhan. Magarsaa Bariifaan warri Islaamaa gamaa bayaa lubbuun bahaa fa'a warri Kiristaanaa gamas bayaa waggaa jedhaman Oromummaadhaaf gadi ba'an jedhanii shinnigatti yeroo waliin wareegamanii lubbuun isaan mararteeti miti. Akka namni irra yaadutti gammummaa wallaalanii turanii qabsoo tursiisuu wallaalaniiti miti. Dhiiga isaaniin tokkummaa isaa akka turuuf kana yaadachiifna nama keenya nu. Kana yaadachiifna saba keenya nu. Of course kuni projektii isaanii jalaa kuffisa. Of course Minilik faarsuu fi ilaalcha Minilikiif Haayila Sillaasee irratti Itoophiyaa olaantummaa aadaa tokko garee tokko qabdu. Sena nugusaa san deebisanii fiudaala deebisuu barbaadan san jalaa balleessa. Naareetiivii isaanii jalaa balleessa. Oromoo maadanzajaa waraanuu barbaadan isaan miti. Isaan ilaalcha nafxanyummaatiin Oromoo maadanzajaa waraananii qoqqoodanii hamilee keessatti gootota isaa irra itti himne waan keessa darbe waan itti as deemaa jiru itti agarsiifne akka danfu barbaanna. Maaliifi seenaa isaa keessatti the most dangerous threat amma itti dhufaa jira uummata kanatti. Uummata kanatti. Kanaaf uummata keenya miiraan kakaasu yes hin kakaafna gara fuulduraas hin kakaafna. Jeequmsatti dhoofna. Kun jeequmsi uummata keenya fayyadu. Uummanni keenya maal miiratti seenee maal ta'e uummanni keenya. Waa'ee gootota isaa dhaga'ee, waa'ee seenaa isaa dhaga'ee, gootota isaa faarfatee, Oromiyaa faarfatee, murannoo isaa jalakkisee maal ta'e nagaan qeetti gale. Kanaafi isaan waan miira wanni jedhanii laali waan biraati miti. Gaafa wayyaanis kanuma jedhu waan biraan beekanii. Gaafa wayyaanetis namni Oromiyaa jedhu, namni Oromummaa jedhu deengadda liishootti jaarsi wayii waan nuun jedhe. Achi bullee jaarsota jidduu jaarsota seenaa ajaa'ibaatu jira. Gaafa Jeneraal Waaqoo achiin bahu warri OPDO kun itti duulanii namni akka nagarre godhanii makiinaa isaa irratti Waaqoo hir'uu jedhanii barreessanii jedhe. Jaarsi argee irraa haxaa'uuf hin fiigee shamizaan huccuudhaan waggaa irraa argee dhiisi argeera jedhee deemee warra santu gaafa inni du'u akka gootatti immoo fuudhanii awwaalanii sabboona Oromoo jiraa isaan jaalatan isaan du'aa isaa malee. Ammoo anuma arrabsan gara odoo du'eef hawultiin aadaa beeki. Maaliif sabboonummaa Oromooti
lolli isaan qaban sabboonummaa Oromoo wajjin. Sabboonummaan Oromoo is the most useful force for good biyya kana keessatti. Waggaa 5 duras jechaan ture kana ammas yoo kan taatu taate lammaadhaan maalitti ol lolan? Lamma Oromummaa fudhate. Opinion ture miti maaliif fudhate? Sabboonummaa Oromoo waan dhugeeffateef. Tokkummaa Oromoo waan dhugeeffateef. Oromootti waan amaneef. Nus yoo kan taatu Oromummaa keenyatti namanna. Seenaa uummata keenyatti namanna. Uummanni keenya sakandii takkaafis goota isaa akka hin irraanfanne. Sakandii takkaafis diina isaa akka hin irraanfanne. Maali sabboonummaan giddugaleessummaa nafxanyummaa dhaare? Sabboonummaan giddugaleessummaa Minilik hawultii Minilik ijaaruudhaan argama. Sabboonummaan Oromummaa afaan Amaaraa kutaa tokkorraa eegaluudhaan kan sabboonummaan walakkeessaa moderate nationalism kan isaan jechaa deeman. Beekna bar. An barsiisaan ture nationalismii. We know. Mararaan nationalismii barsiisa bar yuunivarsiitii. Amma isaanii malaraa ol tokkummaa Itoophiyaatitti amananiiti. Wallaalatu akka isaan godhaa. Wallaalatu akka isaan godhaa jira. They are wrong. Gariin isaanii daba tuffii Oromoo irraa qaban orma gabbaruu tirraa kan kana godhaa jiran. Gariin garuu wallaalummaa irraa beekna sabboonummaa hammam akka deemuu danda'u eessa akka deemuu danda'u hin beekna. Maali qoy finxaalayyummaa sabboonummaa Oromoo maaliin seenaafuu himachuu isaati. Aanolee dhaabachuu isaati dabni hammeenyi sabboonummaa Oromoo eessa inni maal jedhe sabboonummaan Oromoo maal godhe eessatti kan fiinxatti bahe sabni na keessa haa ba'u hin jenne sabboonummaan Oromoo qe'ee kiyyatti abbaan aanaa ollaan na wajjin jiraatu nagaan waliin jiraanna jedhe Oromiyaan tan Oromooti mootummaa filannee irratti bulla Itoophiyaan tan walooti nu hunduu qe'ee keenya irratti of bulchine Itoophiyaa waliin bulchina jedhe sabboonummaan Oromoo. Zabana baarotum saatirraa kaasee hanga har'aatti eessatti finxaalummaan sabboonummaa Oromoo kan dhufe sabboonummaan walakkeessa ta'e moderate ta'e simboolii Minilik qabateeti kan dhufu Amaariffaadha simbooliin isaa waan hin beekne maaliif fatafatu seenanii